Mootummaan naannoo Amaaraa TPLF waliigaltee Pretoria guutummaatti cabsuudhaan marsaa arfaffaadhaaf uummata irratti weerara bane jechuudhaan himate. Dhuma torbee darbeerraa kaasee naannolee falmisiisoo ta'an naannoo raayyaatti walitti dhukaasa guyyootaaf tureen booda magaalota humni raayyaa fi poolisii federaalaa naannawa magaalaa immoo hidhattoonni TPLF galuun isaanii gabaafameera. Eeliyaas Mulugeetaa. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa roobii har'aa baaseen dogoggora seenaa kaleessaarraa barachuu kan hin dandeenye TPLF waliigaltee Pretoria guutummaan guututti cabsuudhaan yeroo arfaffaatiif uummata keenya weerare jedha. Naannichi kana kan jedhe dhuma torban darbeerraa kaasee iddoowwan falmisiisoo ta'an naannoo raayyaatti walitti dhukaasa guyyootaaf tureen booda magaalota humni raayyaa fi poolisii federaalaa naannoo magaalaa immoo hidhattoonni TPLF galuun isaanii erga ibsameen boodadha. Mootummaan naannichaa ibsa baaseen TPLF kan weerare raayyaa Alamaxaa, raayyaa Baallaa, Oflaa, Koram akkasumas Zaataa ta'uu isaanii ibsuun uummanni naannichaa mootummaan federaalaa fi hawaasni idil-addunyaa gocha kana akka dhaabsaniif waamicha dhiyeesseera. Ittaanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasa Waradaa ibsa kaleessa kennaniin aanaalee kibba Tigraay fi Tsallamti keessatti bulchiinsota naannoo Amaaraa diriirfamanii turan diiguudhaaf mootummaa federaalaa fi bulchiinsa yeroo naannichaa gidduu waliigaltee raggaamuu dubbatanii turan. Gaaffiin eenyummaa kan irratti ka'aa turee fi osoo waraanni kaaba Itoophiyaa hin jalqabin dura iddoowwan naannoo Tigraay jala turan waraanaan booda to'annoo humnoota Amaaraa jala galuun isaanii ni yaadatama. Kanaan dura mootummaan federaalaa lammiileen iddoowwan falmisiisoo ta'anii buqqifaman akka deebi'anii fi bulchiinsa ofii isaanii akka diriirfatanii fi yeroo itti ammoo murtee uummataa gaggeessuudhaan gaaffiinnaaf malaa deebii akka argatu ibsee ture. Jeneraal Taaddasa Waradaa ibsa kennan keessatti gareewwan hidhatanii naannolee kanneen keessa socho'an hidhannoo akka eeggatan akka taasifamu eeruun murtee mootummaan federaalaa iddoowwan falmisiisoo ta'anitti riifarandamiitu gaggeeffama jedhe ejjennoo bulchiinsa yeroo Tigraay akka hin taane himan. Weerarri aanarratti gaggeeffameera kan jedhe mootummaan naannoo Amaaraa ibsa isaatiin iddoowwan falmisiisoo ta'an ilaalchisee karaa mootummaa federaalaa bulchiinsa yeroo Tigraay waliin marii taasisuuf yaalii baay'een taasifaman illee TPLF garuu filannoo nagaa kana diduun naannolee gaaffiin eenyummaa irratti ka'an akka raayyaa Alamaxaa, raayyaa Baalaa, Koramii fi Zaataa weeraree qabachuusaa ibseera. TPLF waraana dhiiga lolaasuu yaaluurraa akka of qusatuu fi waliigaltee Pretoria guutummaatti kabajee naannolee qabate keessaa atattamaan akka ba'us gaafata. Kuniin ta'uu taanaan mootummaan naannoo Amaaraa fi uummanni obbolaasaa lammiilee Itoophiyaa biroo waliin ta'uun biyya diigamuurraa baraaruu fi uummata keenya ittisuuf akka dirqamnu beeksisuu barbaanna jechuunis akeekkachiiseera. TPLF humna isaa guutuun waraanatti galeera jechuun mootummaan federaalaa gareen kun naannoo qabatee dafee akka gadhiisu akka godhu gaafateera. Jiraattonni magaalaa Alamaxaa BBC'n gaafa kibxataa dubbise wixata waaree boodaa kaasee jiraattonni baay'een aanichaa fi magaalicha gadi dhiisanii ba'uudhaan gara naannolee ollaatti baqachuu isaanii nutti himanii turan. Namoonni magaalittii keessatti hafanoo haala achi jiru irratti maal himu? Jiraataan dubbisne kun jiraattonni baqatan muraasni deebi'aa jirus nuun jedhan. Hawaasnis milishoonnis magaalichaa baqatanii ba'aniiru. Naannoo magaalichaa guutummaatti kan marsee jiru humnoota Tigraay. Magaalichatti nageenya kan kabachiisaa jiru ammoo poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaati. Baay'inaan kanneen baqatan qaamolee hidhatanii fi maatii isaaniiti. Gara naannolee dhiyoo jiran kanneen akka Qoobboo, Xumuggaa, Waajjaa jedhamanitti baqatanii deemanii turan. Haa ta'u malee haalicha ilaalanii ammoo kanneen deebi'aa jiranis jiru. Kanneen deebi'aa turan wayita gaafannutti sodaa saamamuu fi ajjeefamuu akka qaban himan. Erga ilaalanii dhaga'anii booda garuu deebi'aa jiru. Haalli magaalattii keessa jiru ammoo baankiiwwan ammallee cufaadha. Hin banamne. Gama kaaniin garuu sosochiin konkolaatotaa fi baajaajiin ni jira. Baankiin garuu ammallee cufaadha. Bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Tigraay kiyya jedhanii waldhaban keessaa tokko kan taate magaalittiin to'annoo humnoota federaalaa jala kan seente wixata ta'uu kantiibaan dubbataniiru. Dhukaasa gaafa sanbataa eegale kanaafis aangawoonni aanichaa humnoota Tigraay yoo himatan qondaaltonni gama Tigraayin jiranis humnoota Amaaraatti quba qaban. Lubbuu lammiilee Itoophiyaa miliyoona 15 ol ta'u atattamaan baraaruudhaaf deeggartoonni Itoophiyaa Jenevaatti waamichi godhameef maallaqa eegamuun gadi gumaachan. Sagantaan arjooma dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UK fi mootummaan Itoophiyaa waliin ta'uudhaan qopheessan irratti qaamoleen 21 argamanii doolaara miliyoona 600 fi miliyoona 30 arjoomuu UN beeksiseera. Firaa'ol Balaay.
Sagantaan arjoomaa kun kibxata kaleessaa Switzerland magaalaa Jineevaatti kan gaggeeffame yoo ta'u kaayyoon isaas lammiilee Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman kan sababa hongee lolaa fi walitti bu'iinsaan deeggarsa namoomaa atattamaa isaan barbaachisuuf maallaqa oolu walitti qabuuf ture. Akka UN jedhutti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 15.5 ta'an deeggarsa atattamaa barbaadu. Ammoo ji'oota 5 dhufan keessatti deeggarsa barbaachisu dhiyeessuun akka itti fufu doolaarri biliyoona 1 ta'uu waan barbaachisuuf saganticha atattamaan qopheessan. UN waliigalatti bara 2024 keessa maallaqa doolaara biliyoona 3.24 ta'u deeggarsa namoomaaf jecha walitti qabuuf duula godhamu deeggaraa fi qindeessaa jira. Maallaqni hanga kibxataatti walitti qabamuu danda'e garuu karoora waliigalaa qabame keessaa 5% qofa ta'uu ibseera. Barreessituu ittaantuun dhimmoota namoomaa UN Joyce Msuya sagantaa arjoomaa kana wayita goolaban yeroo namootni walitti dhufnu hojiilee gurguddoo hojjechuun danqaarra aanuu dandeenya jedhan. Arjoomtota yeroo galateeffatan US arjooma doolaara miliyoona 253 gochuuf waadaa galuun biyya guddoo arjoomte ta'uu himan. Biyyi UN fi Itoophiyaa waliin ta'uun saganticha qindeessite UK ammoo doolaara miliyoona 125 arjoomuun US itti aanti. Namoota miliyoona 15 ol ammatti gargaarsa argachaa jiranitti dabalataan ji'oota hanga fulbaanaa jiran keessatti namootni dabalataa miliyoona 10 ta'an hanqina nyaataaf saaxilamuu maluu jechuun dhaabbanni biyyoota gamtoomanii tilmaameera. Dhaabbatichi naannolee Amaaraa, Affaarii fi Tigraay dabalatee naannolee kaan keessattis hanqinni nyaata madaalawaa hammaachaa deemuun maallaqni dabalataa akka barbaachisu sababa ta'eera jedha. Itoophiyaa naannolee adda addaa keessatti walitti bu'iinsa waggootaaf gaggeeffamaa turee fi ammas gaggeeffamaa jiru namoota miliyoonaan lakkaa'aman qe'eerraa buqqiseera. Balaan hongee fi lolaanis akkasuma lammiilee biyyattii harka deeggartootaa akka ilaalan dirqisiiseera. Shawaal Iidiin hambaa kiliyaa ta'uudhaan dhaabbata yuuneeskootti bara 2023 galmaa'e. Guyyaa kaleessarraa eegalee har'allee magaalaa seena qabeetti Hararitti Shawaal Iid hawaasni naannichaa kabajaa oole. Ofii Shawaal Iidiin maali? Ganna 10tti dhiyaatuuf biiroo aadaaf turizimii naannoo Hararii hooggansa sadarkaa garaagaraa irratti hojjechaa kan turan obbo Ayyuub Abdullaahi gaafanneerra. Maalummaa kabaja ayyaana kanaa himuudhaan eegalu. Shawaal Iid jechuun akka Islaamaatti baatii Ramadaan. Soomananii eega xumuran booda shuwaalii maqaa baatiiti jechuu. Eega Ramadaan dhume kan dhufu baatii dhufu jechuu. Achirraa tokko jechuun shuwaal tokko hogguu jenne iidataa iidal fixrii jaaniin. Uummatni Harar iidal fixrii eega godhee booda guyyaa lammaffaa shuwaal lammaffaa guyyaa jahaaf soomanuu jalqaba jechuu. Guyyaa jaha eega soomanii booda shuwaal 8ffaa shuwaal iid godhata jechuu. Kuni guyyaa jaha soomanuun waan Islaamni itti ajajame jechuu. Iidni ammoo aadaa Hararii uummata Harariiti jechuu. Kana jechuun Shawaal Iid jechuu. Ayyee akkamittiin kabajama? Eenyu faatu itti hirmaata hoo? Akkaataa itti kabajamu bakka lamatti dibbee dhawama jechuu. Shawaal 4 fi 5 galgala manguddoon dhalaa fi dhiira dibbee dhawaa. Manzuumaa fi Rasuulii fi Rabbii Faarsaa, Imaam Ahmad Faarsaa guyyaa lamaaf eega booda guyyaa jahaffaa eega furan booda jalqaba jechuudha. Za'aa sadiitti jalqabe galgala itti bulee ammas itti fufeeti ganamaas guyyaa keessatti za'aa 12tti xumura jechuudha. Za'aa 24 kabajamu jechuudha. Waliigalaan za'aa 72 kabajamu jechuudha. Nan stop itti kabajamu guyyaa maayyiidhaa, guyyaa shuwaala galgala qabee hanqa itti oolee za'aa booda za'aa 11tti xumura jechuudha.
inni itti hirmaatu umrii hundinuu dhalaas dhiiraas shamarraniis ijoollees manguddoos akkanatti daawwachaa dibbee dha'uu kana daawwachaa seenaa inni qabu yaadachaa akkasitti kabajamaa jechuudha. Maaltu iida shawaal hordoftoonni amantii islaamaa kan bal'inaan beekan iida isa guddaarraa adda godha? Laal shawaal iida qaraatii islaamaatti kan barannu jechuu kan itti ajajamne jechuu iida guddaa kan jedhamu iidal fitriidha. Kuni rasuul keenya guyyaa jahaa shawaal baatii shawaal keessatti guyyaa jahaa soomanaa ja'anii nu ajajanii jiran. Maaliif mindaa amatti tokko harkattaa jechuudha. Guyyaa jaha shawaal keessatti guyyaa feetee soomante guyyaa jahuma soomante jechuudha. Harariin maal godhe kana? Tartiibaan soomana, tarreen soomana. Eega iidal fitri godhe booda guyyaa jaha namuun soomana. Kuni biyya bakka biraatti hin jiru. Waan adda godhu guyyaa jahan sun rasuulli nu ajaje sooma itti harkattan kan hin jee guyyaa jaha. Guyyaa jaha guyyaa feetetti soomanta baatii shawaal kana keessatti. Harariin kireetivitii godheeti waan inni uume maali? Soomanuun hin dhabne guyyaa jaha. Soomana kana ammoo tarreetti soomana jechuudha. Eegas booda iida godhata. Kuni aadaa isaati jechuudha. Kana adda godhu. Kaan iidal fitriin waan itti ajajamne islaamni kan itti ajajamne. Shawaal iidiin ammoo waan harariin aadaa isaa godhee kan jiru jechuudha. Hambaan kun hambaa kiliyaa kan UNESCO ta'uun galmaa'ee jira. Jijjiiramni jira waan kunuunsa isaa irratti namoota itti hirmaatan irratti daawwiidhaaf nama dhufan irratti waan geeddarame jira. Amma baatiin kun eega UNESCOtti galmeeffame baatuma muraasa hangana keessatti waan jijjiirama qabu hin jiru. Ammoo barana shawaal iid kana jaboot kabajame jechuudha. Namuu bakka ollaanis Oromoo, Somaalees warra kaanis islaama ka ta'e hundaa'u wajji kabade jechuu harar dhufeeti nama hedduu ta'u daawwati jechuu ayyaana kana. Kan jijjiirame malee waan jijjiirame hin jiru jechuu. Kunuunsuufis amma booda jechuu. Ammoo waa hedduu bakka isaa tolchanii jiran akka namuu daawwatu mijaa'ee jira. Kana faa amma haaratti waan tolchanii malee haraa kunuunsu ittuma jiran jechuudha. Yaada naa kennitaniif guddaan isin galateeffadhaa ulfaadhaa. Ani isin galateeffadhaa na filattanii kana gaafattaniif galatooma.